Sababa silkii iPhone'itii fi abbaa haadhaa fi gurbaa isii argitan kun lubbuun beetu jechuudha. Isiin jala teessuun haadha kun gurbaadha. Hallayyaa gubbaa jira. Duubni isaa hallayyaa akkaan fagaataati. Waan ajaa'iba taatee dhiyeenya kana keessa biyya Hindii keessatti jechuudha. Maatiin kun maatii harka qal'eessa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa lamaan Oromoodha jira jirtu bakka jiraattanii waan nama ajaa'ibuuf seenaa nama dinqisiisu jechuudha. iPhone takkattiidhaaf jechuun silkii iPhone'idhaa fi lubbuun jara sadiin kun bakka takka bahe jechuudha yookiin bakka takkatti lubbuu dhaban akkana ture. Uummanni kun Hindiidha. Harka qalleeyyiidha yookiin hiyyeeyyiidha. Gurbaan kun iPhone barbaada. Abbaadhaanii iPhone haa bitiin jedheen abbaan borutti irratti iftaanitti osoo jala beellamu sababa hiyyummaa isaatiif jala dheeresse. Gurbaan achi booda hallayyaa akkaan fagaata jechuudha. Akkaan daran fagaata gubbaa dhaabbatee takkaa of ajjeesaa yookiin ammoo iPhone naa bitaa jedheen. Achi booda namni hunditti yaa'ee namni naannoo sanii jechuudha. Namni naannoo sanii hundi namni aalamni baay'ee yaa'ee jechuudha gurbaa kana lubbuu oolchuudhaa fi lubbuu isaa oolchuu miti lubbuu abbaallee lubbuu haadhaallee bakka sanitti baatee jechuudha. Gurbaan duubaadhaan hallayyaa akkaan fagaatu. Achirra duubaan kufuudhaaf jecha yookiin duubaadhaan uf galabbaxuudhaaf jecha gubbaa san dhaabbata. Abbaan ammoo ilma ofii jechuudha lubbuu oolchuudhaaf jala kute. Haati ammoo isaa oolchuudhaaf jala kutte sadiinu bakka takkatti hallayyaa san keessa lubbuu dhaban jechuudha. Maaliidhaaf yeroo tokko murtee nu fudhannu murtee nurratti daangaa darbe dhiise murtee maatii keenyarratti hanga lubbuun du'aadhaaf nama saaxilutu jira jechuudha. Wanni akkana iPhone osoo illee kadhate yookiin osoo obsee illee bitachuu danda'a. Walaakin garuu gaafa rabbiin lubbuu tanteessi baasaa jedhe inni lubbuu fi baasuuf deeme lubbuu haadha ofiillee lubbuu abbaa ofiillee bakka takkatti fixe jechuudha. Sababa itti ta'e dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana keessa dargaggeeyyiin amma yeroo biyya keenya keessa ijoolleen jechuudha shamarranii yoo ati biyya alaa na oofuu baatte lubbuu kiyya baasaa yoo ati akkas na gochuu baatte akkas godhaa jedhaniiti murtee hin taane gaafa maatiitti filannoo hin taane filannoo du'aadhaaf uf qopheessan tokko kenna maatiin maal godharee lubbuu dhala ofiisa oolchuu jecha bakka hin seenne mana hin seenne bakka ittiin hin argamne argameetiin lubbuu ilma ofiisa oolchuudhaaf waa baay'ee dalaga jechuudha. Haga sadarkaa hannaatitti haga sadarkaa hin taanetti haga sadarkaa kadhaatitti haga sadarkaa loon silaa warii takka balbalaa qaban lafa qonnaa balbalaa qaban gurguree mana ofii gurguree jechuudha. Nama meeqatu ilma ofii du'aayii oofuudhaaf dhiirarraalee dubartiirraalee jechuudha. Mana ofii keessa jiraatu gurguree mana gurguree sanillee dallaala kenne dallaalillee maallaqa isa nyaatee maallaqa ilmi sunillee jechuudha ka biyya alaa hin deemne ka Dubaay hin deemne jidduu sadarkaa waa sadii dhaboo gurbaan illee biyya alaa hin deemnee fi manni sunillee isin hafnee fi birri sunillee isin hafnee fi waa sadii dhabaniitiin warri yeroo baay'ee jechuudha rakkataa jiran hedduu jira jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya umriin nu keessa jiru yookiin umriin godha wayii umriin mana 25 kun waa baay'ee namaaf jarjarsa garuu ammoo yoo ta'anii tasgabbaa'anii waa baay'ee irraa hubatan jechuudha. Kanaaf murtee hin taane fudhatina bakkuma kanatti murtee yoo fudhattanillee jechuudha maatii keessaniif dursa kenna. Haati kiyya osoo hin deeme maal taati abbaan kiyya osoo hin deeme maal ta'a jedhaniitiin of duuba laaluun dirqama jechuudha. Sababa iPhone takkatti lubbuu nama sadii dhabuu jechuun waan akka fokkataa fi waan nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan akkana kanarraa keessa ijoolleen teenya yeroo baay'ee mana biyya Arabaa deemuudhaaf ilaalcha akkanaa yookiin murtee akkanaa fudhatan jechuudha. Anis jedhee beeka garuu du'a kanaaf hin kennine malee biyyaa baay'een garuu gaafa deemu jechuudha. Si ana naqoome biyyaa deeminaan jedhanii yennaan jechuudha. Deemuu didi. Deemiyatiin aan jedhan deemnaan jira. Achi deemuu didi. Achi aga guddadhe xiqqooti beeka jechuudha. Alaas deeme jechuudha. Kanaaf murtee akkanaa kun gaarii miti jechuu barbaadeeti.